jalqaba hin qabu. Maaliif iddoo kanatti koo ani haadha koo irraa bahee dhufee isa wajjin jiraachuun inni maatii isaa irraa bahee dhufee ana wajjin jiraachuun nuti koo akka haadhattis akka abbaattis gargaarsa karaa hundumaa akka obboleessaa akka obboleettittis akka abbaa manaa akka haadha manaatittis wal gargaaruuf lafa kufnee wal kaasuuf akkasumas immoo booroo immoo ijoollee keenya dhala keenyaaf maal dabarsina waan jedhu jedhamee itti yaadamee jalqabama malee jira. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsa akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebinee dhufnee jirra lama taanee sababa tokko malee kanatti yeroo baay'ee gidiraadhaan wal dhoskaanuu ta'e malee wal qixxaannee kanatti hin dhufnu. Har'a walumaa galatti waan baay'eedha wanti nuti isiniif dubbachuuf jirru mee nagaa gaafadhu achii boodatti fufna. Ayyaanni fararri waaqayyo lafa jirtan isiniif haa ta'u jecha akkam jirtu fayyaa keessanii nuun nagaa irraa afaa qabna nagaan nu bira jiru isin birallee jiraatu jecha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessaa warroonni kanan dura nu wajjin turtan immoo galatoomaa isiniin jecha istii wanta tokko irraa dubbannaa nagaa nuuf ta'a. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo darbeerratti ijoolleen baay'een keessanii akkuma ilaalcha keessaniitti waa baay'ee warri jettan jirtanii akkasumas immoo isarratti deebii qubsaa isiniif himna akkasumas immoo waan tokko wanti isin hubachuu qabdan maaliif wanti halaala laalanii fi wanti qaaman bira jiran akkasumas immoo jireenya keessatti jireenyi maal qabdii maal lama barsiisti waan jedhu tokko sansanaa waan walumaan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa harri baastee akkanaan hin jenne har'a dhadhaan dibadhee jira asumaan immoo jechuudha namoonni baay'ee jala garagartanii koomentii irratti immoo waan jettan waan isin beekufanii Isaayyaasiin kun funyaan gamatti jallisee na bukee ta'a jira. Dhadhaan dibadhee jira ayyaana bariidha garaattis nyaachuun oolle gubbaanis jiifachuun dirqama jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een keessan koomentii keessan tokkoon hunda kaasuu baadhullee hamma ta'e tokkorraan isin kaasa maalidha innis tokkoffaa baay'ee dogoggortee jirtaa dhiifama gaafadhu miila dhiqii fi jettanii lama manni kan keetii manni waan kan kee ta'eef akka kanatti isa ajajjaa akkas gootaa jettanii sansanii gadi baay'eedha. Kana jedhee fakkeenyaaf kun lamaan iyyuu gahaadha. Warroonni kana barreessitanis maaliif isin nama badaadha jedhee dubbachuuf osoo hin taane wanti isin baruu qabdan baay'een isaa waan jiruuf irraa isin qooda. Innis maalidha? Kana duras isin jedhee jira. Jireenya keessatti jireenya jettanii gaafa jalqabdan nama tokko wajjin jaalala dhugaati jettanii karaa dhugaarra deemuuf gaafa jirtan jechuudha. Kun kan keetii kun kiyyaa ani waan hin qabuuf ati waan dhabdeef miidhamii ani waan hin qabaadheefu inni mootuyyuu waan hin qabneefu akka barbaadetti ajajeen akka barbaade godhee wajjin jiraadhaan kana yeroo kamiyyuu irraa isiniif dubbataa tureesi kuni eessumatti mootuu jira waan ta'uu hin qabnesi kuni ta'uu hin qabu jireenya jettanii gaafa itti galtanii namoonni ilaalcha akkasii qabdan waan akkasii sammuu keessatti yaaddanii jirtan ta'ee dogoggora guddaa akka jirtan beekaa maaliif jennaan nama tokko gaafa jaalattan maallaqaas ta'ee bifas ta'ee uffannaas ta'ee waanuma kamiinuu hin madaalinaa isiniin jechaa ture. Kana waan keessa koo jiru ani jalqaba haa jedhee gaafa YouTube kana jalqabuyyuu waan kana irraa isin barsiisaa ture jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa manni kan kosmiti kan saasmiti nuti as keessa wanti qabnu wal qofa wal malee kuni kootii kuni keetiin hin jiru nu biratti jechuudha. Waa'ee hojiitis immoo maaliif hojjisiistee akkamitti akkanatti si hojjetaa isuma jalqaba jettan kanaaf waan kan kee ta'eef akkasitti hojjisiistaman warri jettan jechuudha. Mee afaan isaatiif isiif inni ofii isaatii isin yaa dubbatu hojii sanaan indaa'u viidiyoon sun dheeradha. Irraa hin kutee ani viidiyoon sun dheeradha. Irraa hin kutee hojii sana ani ajajeen hojjete moo sammuu isaatis ajajee hojjete moo qofas immoo gaafsan qofa miti. Already ani jechuudha fakkeenyaaf guyyaa tokko gaaf dubbachuu koo fakkeenya isinii fudhadha malee haadha manaaf abbaa manaa taatanii gaafa jirtanii koo jechuudha wannama hundumtuu wanni miidiyaa irra bahus jira wanti bahuu hin qabnes jira. Kanaaf guyyaa hunda waanuma inni hojjetu hunda isaa tokkoon fidee sin agarsiisa soo ta'ee suni wallaalummaa malee beekumsa immoo hin jedhamu.
Sini galee kanaaf ani achitti hojjedhu jedheen osoo hin taane sa'aatii kamittuyyuu sa'aatii raftii isaa manatti of arge sa'aatii hojii isaatiin ala yoo ta'e waan sammuun isaa isa ajaje tokko ofii isaatiif hojjeta. Waan na gargaaruudhaa qabu ofii isaatiif ilaalee na gargaara. Waan ani hojjechuu hin qabne tokko immoo na dhorka. Tarii kan miila dhiqiif jette suni akkamitti akka jiru amma sa'aatii ammaa kana keessatti haala akkamii keessa akka jiru sana hubachuu dhiisuu dandeessaa siif hin galle sa'a. Kanaafi maaliif noormaalii jiraadhee fi nama dadhabaa ta'e jiraadhee wanta ati beektu hin jiru ta'uu danda'a. Kanaaf walumaa galatti sa'aatii kana ani isaaf miila dhiqaa jedhee garaan koo na ajajeennaan nan godha. Garuu immoo osoo garaan koo mootuu na ajajee anu nan godha ta'e waan narraa fudhata jedhee hin yaadu. Mee inni isiniif haa dubbatu jalqabumaa ka'eetu waan hundumarraa kanan inni mataa dubbadhe kana waan tokko tokko jireenya keessatti maal takka jiru innillee isiniif haa dubbatu. Eshi waan takka takkarraa kan dubbachuu barbaadu kanuma isheen amma kaasirraayi. Hojiin situ ajajjeetee hojjechiisa moo ofii keetii hojjetta wayii manni kan isheetii kanaafiti akka itti ajajamu wanti jedhe kan jedhame irratti manni kan waaqayyooti amma qabnutti ammaaf kaffalanneeti kan keessa jiraachaa jirru abbaaf harkaa qabutu kaffalaa jechuudha. Marka yoo jiraates natu kaffala ishee harka gaafa jirtu isheetu kaffala kan keetii kan kootiin nu biratti ammarraatti hin argamne. Hojiin mooyi xiqqoo anindaan viidiyoo na waraabamaan jiraa'u natti fakkaatan jiru. Kaleessumti wayyaa nan miicaa wayyaan miica bishaan jira bishaan dhufee jira gaafa naan jedhamu ayi lakki wayyaa hin miicini bor mana noola waan ta'eef iyyuu siistariin na bukkee jirti ishee geggeessee deebi'een mana jira waan ta'eef anu bor nan miicaatii dhiisii hin miicini jedhee tan kana na uwe. Owwee ka'ee amma ta'es miicameera akkan itti miisitu hin taane amma ta'es uffanni miicamee na eege maaf miicee taasee ayi kanaaf hin jira wayyaa jabaa jabaan uffanni jabaa jabaan kan hin miicamne hin jira isaan sana miicaa naan jedhame haa ta'u jedhee bulee mucayyoo geggeessee deebi'ee uffata gaafa miicee immoo gaafan gadi baasee hafuudhaaf gaafan ka'u bishaan mana keessatti anxabaxabaa jechuudha mana keessatti intinaa ta'a. Gaafa kana wayyaa uffata miicee xumuree ka'ee deebi'ee immoo mana ilaallaanis anatu balleesse waan ta'eef dirqama kiyya mana kana immoo deebisee walawwalee jechaadha. Viidiyoo waraabamaa jira jedhee miti. Meebi akka carraa kanan beekaa kanan godhee wayis immoo haasofni kanan godhee biddeen toshaa jirtiu. Shaakalli gaggeessuuf jechuudha. Harkaa fuudhee itti naquudhaaf yaada gaggeesseera. Isa kana nan beeka. Kan kana narraa garuu wanta irratti beekee hojjedhe hin qabu jechuudha. Wanta beeknee hojjenne hin qabnu isheen na waraabaa jirti. Waan na waraabde isheen barsiisuudhaan namoota akka keenya ta'an tokko gaafa bira dadhabu tokko akkamitti akka deeggaree jiraachuu akka qaban barsiisuuf jecha ta'uu danda'a. Inna manni kan keetii kanaafiti akka barbaaddetti ergita gajjadhi miila dhiqii fayyaa qabannaan yoo miila dhiqeefis yoo miila naadatti waan tokko rakkoo tokko ittiin qabu. Maaliif mee fakkeenyaaf amma jaalala keessatti namni jechuudha keessoo isaatti fakkeenyaaf amma maaliif wanti hundumtuyyuu wanti waliif godhu namni tokko jechuudha jaalala jechuun akkoo hin beekuun akkamitti akkasiin hiikkattan hin beeku akka kootti garuu mistira baay'ee of keessaa qaba wanta tokko yookaan nu bira waan miidiyaa isaati maatiin keessan obboleenyi keessan wanti isin arguu hin qabne waa baay'ee jira wanti isin wal gargaaruu qabdan wanti isin waliif cufuu qabdan waa baay'ee isaati jira jechuudha. Maaliif sansunis ikkoo hundumti isaa miidiyaarra ba'an soba maaliif miidiyaarra wanti ba'u hin jira wanti ba'u hin qabne hin jira. Sini galee kanaaf jireenya isaa keessatti namni waan waliif godhu hundumti isaatiiyyuu akka biddiraatitti ilaalama akka keetti. Haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti jechuudha fakkeenya. Jireenya gaafa jiraatu namni jireenya wal gargaaree wal deeggaree wal wajjin jiraata malee walirraa liqeeffatee kan ittiin jiraatu abbaa manaa fi haadha manaa ta'ee gaafa wajjin jiraatu iddoo dakkaamaa godinni kootee wayis iddoo mudaa kootee shaffantee darbite iddoo dakkaamaa kiitillee shaffannee darbee wajjin jiraatama. Gaafa wajjin jiraatama malee kaleessa yeroo fayyaan jirutti
fayyaan jiru gaafa isin jiru yeroo na akka nam takkaatti gaafa jirtutti noormaalii wanti kamiyyuu hojjetama. Utuun hin beekin hojjetameeti kan eegamu. Amma sa'aatii kanatti immoo xiqqoo. Sana siniin jechuun kooti obboleewwan kiyyaa hin beektanii kanan isaaf miila dhiqumti namni garaatti baatu an ofii kootiif iyyuu amma miila dhiqachuu sa'aatii kana dadhabaan jira. Parsantii dhibbattis dadhabee jechuu miti ganaadha. Biyyaansi ji'a 4 waan ta'eef naafa kana keessatti asii achi gara fuulduraa ta'e malee amma yoonatti osoo inni iyyuu fidisiif inni qammina keenyaan jedhee harkaan kennu amma ta'e tokko nan tattaafadha. Kanaaf obboleettiin keenya kan akkas jette suni osoon amman isa garaatti baadhee soonii akka kanatti cinqiin gad jedhee isa miila dhiquu mitiifi gizeen noormaalii jiruyyuu guyyaa tokko dhukkubsatee fakkeenyaan siifuudha. Bishaan harkaa bute. Ishi jedhee tooni waan akkasanii waan jedhu garuu an ofii kooti dhukkubee dadhabee jira taadhanii ana natti dheekkama sababa natti dheekkamuuf ishi jedhee irra darbaa garuu kan isaa ishi jedhee natti kennee miila isaa kan dhiquu miti jechuudha. Gizee noormaalii adoola jiru jechuudha. Kanaaf sa'aatii kanatti immoo ani waan sana gochuu hin dandeenye gochuus immoo hin danda'u osuma ta'e iyyuu isiniin jedha hin beektan namoonni baay'een tarii obboleettiin keenya hin hubanne ta'uu dandeessi asumaan hubadhu isin jechuu barbaada. Egaa wanti isin jechuu barbaadu amma asirratti garaa qabu namni jireenya keessatti jechuudha gaafa jireenya jalqabuuf jiru kan kootii isheen qabdii inni qaba wayin immoo hin qabdu jedhee wal madaalee walitti dhufamoo jaalalli hin dursaa boriin arganna hojjetannee jedhee walitti dhufanan. Kana yoo baay'atee yoo xiqqate si'a 2-3 irra deebi'ee waan dubbanne wayin itti fakkaata. Namni gaafa wal jaallatu jaalannaan furrii wajjin jibbinaan immoo shittoo wajjinidha Oromoon gaafa ammaa. Namni na jaallatee bareedee fuula koos ta'e fokkisa koo qal'ina koos ta'e furdina koo dhaba koos ta'e argachuu koo wajjin kan na jaallatu. Anis akkuma kanaa jechuudha. Gaafan si jaalladhe ani hin qabdaaf hin qabduu kee waan hin beeku hin qabu. Bakka maalummaa kee miidiyaa irratti kanan ilaalee si jaalladhe. Miidiyaa irratti ilaalee si jaalladhe akkuma gaafan si jaalladheeti wanti irra jijjiirame tokko hin jiru. Innaa miila dhiqxee fi dhiifama gaafachuu qabdaa jettanii namoonni koomentii nu barreessitanii galatooma. Miila naaf amma sa'aatii kanatti miila naaf hin dhiqxu fuula naa dhiqxee dhiifama na gaafattuun jedhaanii. Lakki fuula isheen dhiquu fi viidiyoo gabaabduu wayii takka xiqqoo takka irratti ni oolcha. Kunoo amma duruma keessanitti isinitti hima. Garuu yeroo baay'ee waan akkas akkasii ani miidiyaa irratti waraabuu hin jaalladhu. Garuu mootu ishee dhiifama jette sanaaf dhiifamni karaa tokko qofa miti karaa baay'eedhani. Inna maaliif jira waan bareedaa tokko maaliif namni amma jechuudha miila dhiquun qofa miti jechuudha waan nama fayyadu waan akka nyaataa waan nyaata bareedaa hojjettanii waan fakkeenyaaf immoo nyaata namni sun jaallatu fa'aa hojjettanii gaafa dhiyeessitanii fi dhiifama caalaa inni jechuudha maal hojjetteef jechuun keessaniin oolu asirra isiniifan godha viidiyoo gabaabduu xiqqoo jechuudha. Kanaaf isa sanammoo kunoo fuuldura keessanitti hima jalqaba hoggaa nyaachaa jirtan maal nu waraabuu diddee yoo jettanii isiniin sobuu hin jaalladhu. Tarii ijoollee baay'ee miidiyaa baay'ee kanarratti nan argaa nyaata nyaachaa maal gochaa viidiyoo waraabu anaaf immoo noormaalii naaf hin ta'u suni amala kooti. Kanaaf waraabee jira gaafa dhiyeessee gadi fudhannu ganamaan ka'ee jechuudha. Isa sana kunoo dhiifamni karaan dhiifamaa karaa saniini malee ammaaf kana biratti wanti isin jettanii ta'uu hin qabu gochuus hin qabu. Innis immoo na ajaja jedhee hin yaadu. Isiniin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan kiyyaa kuni deebii keessaniif jecha akkasumas immoo namoota baay'eetti baay'ee keessantu baqa lakki sirrii miti cobbuudha haraamaa waa baay'ee jettanii kanaaf hojii sana kunoo ani isiniif dhugaa akka ba'u ajajee miti garaan isaa waan ajajeedha. Kanaaf eenyuyyuu immoo taatanii jireenya keessa jiraattanii kaan namni sun dadhabee akkasumas immoo haadha manaa isaa sun garaatti baattee jirtee jiraattee osoo hin taane normaalii warri jirtanii wal gargaaraa hojii wal gargaaruun miidhama hin qabu. Wal gargaaranii wajjin hojjetanii wal jajjabeessuun dirqama hin qabu. Maaliif iddoo kanatti koo ani haadha koo irraa bahee dhufee isa wajjin jiraachuun inni maatii isaa irraa bahee dhufee ana wajjin jiraachuun nuti koo akka haadhattis akka abbaattis gargaarsa karaa hundumaa akka obboleessaa akka obboleettittis akka abbaa manaa akka haadha manaatittis wal gargaaruuf lafa kufnee wal kaasuuf akkasumas immoo boru immoo ijoollee keenya dhala keenyaaf maal dabarsina waan jedhu jedhamee itti yaadame jalqabama malee jiraatamaa jira malee wanti hundumtuu akka amma ilaalcha garaagaraatiin yaadamu wanti yoo yaadame jireenya hin jedhamu. Kanaaf hiikaan jireenyaa baay'ee gadi fagoodha. Kana jedhamee ta'uu ni ibsamu. Keessattuu haadha manaaf abbaa manaa gidduu wanti jiru wanti hundis wanta miidiyaarra ba'us miti kan ba'us hin jira kan hin baanes hin jira gabaabumatti. Egaa
kana kun dura isaatti isiniif dhaamee jira. Dhiifamas na gaafattee jirti waan jedhu isiniif haa dubbatu kuna. Kallattii kamiin akka ta'e jechuudha dhiifamichi. Hayi dhiifama natti fakkaatee miti garuu. Ittiin himne. Ganama gaafa hojiidhaaf jedhu. Dhiifaman jenneen. Adaarii bulee dhufeenni nyaata bareedaa hojjedhe in jaalata nyaata sanaa. Aniyyuu nyaata sanaa yoo normaali isaa ta'e malee akkasitti jira miti aannan itti dabalamee nyaadhee hin beeku garuu irraa isa garaa ga'uudhee wajjin nyaadhee dasa jedheetuma nyaadhee. Kanaaf dhiifama karaa sanii nan gaafadhee inni kunoo natti hin fakkaanne garuu naaf raawwatamee jira jedha. Kanaaf akka dhiifamaatitti ture maal jettee fudhatta? Hayi bakka abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti dhiifamni hin barbaachisu. Tuma ta'eyyuu namni gaafa hojii hojjeteeru wayis jireenya yoo jedhame jireenya isaa gaggeeffachuuf jecha eenyuyyuu hojiin hojjeta. Maaliif booriftaan koo kan kanarra dhabbeen hin jira. Sirreetti ol galanii ciisuun hin jira. Gaafa kanarra hin barre eenyutu dhufee mana kiyya naa hojjeta. Nama ofirraa hin qabu abbaafis haadhas obboleessa obboleettii amma isaatii kanatti of biraan qabu jechuudha. Abbaan kiyya haati kiyya obboleettiin kiyya obboleessi kiyya isheedha. Akkuma kanallee isheefillee aanaa jechaadha. Amma mana jirutti wanta hin dandeenye wantoonni kiyya dandeenye nan jajjabeessa. Gaafa hin bira hin jirre gaafa hin bira gabbu immoo yaadaan silkii dawwalee xaxabachiisee jajjabeessaa jechaadha. Kana fakkaatan bukkeetti yaadii haaraan ni jiraati. Egaa obboleewwan keessanii gara jedhee yaada akka inni dubbatetti jechuudha. Kanaaf ani hojii jalqaba kana baay'isee shaakaluun qaba. Durayyuu waan hin beekne shaakaluun qaba. Har'a hamma ta'e na bukkee jirti na gargaaraa hojjetti. Boru garuu gaafa isheen deessee namni kamiyyuu bakka koo bu'ee dhufee mana koo kan naa cufu jiru. Ofiifan cufuu qaba waan ta'eef shaakalli irra jira. Isinis mana keessanii akkasumatti mana keessan qabaadhaa isin jechaa jira. Ifa isiniif ta'ee jedhee yaada. Kanaaf obboleewwan keenya warroonni nu jaalattan nu jajjabeessaa laayik sheerii nuuf godha. Tarii viidiyoo kanas akka inni jajjabaatee boru ofiisaatii noormaalii ta'e isiniif hojjetu. Gaafa nani bira hin jirre akka ofiisaatii hunda isaatii yoo jechuudha. Sodaan kunis miira kana keessaa ba'ee noormaalii ta'e akka inni isiniif hojjetutti jajjabeessaa koomentii barreessaa fi laayikii nu godhaan isiniin jedha. Kana fakkaataa ilaalcha keessan hunduma fuyyuu deebii gahaadha jedhee yaada. Maaliif ilaalchi namaa sababa gargar ta'eef hundumtu jechuudha. Akka barreessanitti hundi isaayyuu gargar sababa ta'eef immoo deebii gahaadhaan isiniin jedha. Kana fakkaataa nagaan nuuf tura baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajnaa turtii gaarii. Galatoomaa turtii gaarii isiniin jenna. Share like subscribe gochuudhaan immoo namoota haaraa biraan nuuf ga'a viidiyochas nu guddisuudhaaf chaanalicha nu guddisuudhaaf nu jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii.